Badhaadhina Itoophiyaa milkeessuu wantoota nu barbaachisan keessaa tokko qabeenya qabnu adda baasnee beekuu fi itti aansuun ammoo qabeenya kana irratti hojjechuu fi sirnaan kunuunsuudha jedhanii turan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. ሶስት ነገር አጥብቀን ብንፈልግ ብናስተውል ብንሻ ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት ሁኔታ ወደ ላቀው ደረጃ ለማሸጋገር እድል ይሰጠን ይችላል። wantoota sadii cimsinee osoo barannee osoo hubannee osoo hawwinee Itoophiyaan haala amma jirtu keessaa gara sadarkaa olaanaatti akka guddattu carraa nuuf kenna. Tokko badhaadhina waa arguuti. Dhalli namaa badhaadhina arguu yoo hin kennamneef warqeen illee osoo isa biraa jiraatee qabeenyi dilbiin osoo isa cinaa jiraate arguu baannan qabeenyi sun kennaa osoo hin taane rakkina itti ta'uu danda'a. Hubachuun barbaachisaadha. Erga hubanne ammoo irratti hojjechuun badhaadhinni biroon kana malees seenaa hojjetamee kamuu nama eeguuf itti fufsiisuu ta'uu qabna. ያ የተሰራውን ማንኛውም ታሪክ የሚጠብቅና የሚያስቀጥል ሰው መሆን አለብን። Gootonni Adwaa daandii isaan irra darbanii gara Adwaa deemanii diina kokkee qabanii akka hin taane godhan keessaa tokko riqicha Adwaa naannoo Qarsaa yookaan Kasaanchisitti argamu ta'uu kan dubbatan jiraattonni naannichaa riqicha gootonni kun irra darbanii seenaa hojjetan garuu kan seenaa kana madaaluun turre jedhan. Daawwattoota keenya amma bakki itti argamnu naannoo Kasaanchisi riqicha Adwaa jedhutti kan argamnu naannoon kun yeroo duraanii baay'ee bakka balfitti gatamu akkasumas immoo deemuufillee baay'ee nama rakkisa ture daandiin isaas baay'ee dhiphaa ture jedhanii ta'e. Jiraattonni kan isaan nutti himaa turan amma garuu akkuma argitan miidhagee asiin egaa gootonni gara Adwaatti gaafa deeman karaa isaan irra darban jedhaniiti kan kun mogga jedhameeti seenaan kan dubbatu jechuudha. እንደ ድሮ ቢሆን ነው አሁን ይሄ እየረገጥን መያር ፌስታሉንም ጭቃውንም ነበር ምን ሄዶ አይደል ነው akka durii aduu ta'e dhoqqee feestaalallee miilaan dhiitaa riqicha kana ceena amma garuu kuhafeera. የምንሸጋገረው በብረት ድልድይ ነበረ። ከዛ ደግሞ የእግረኛ መንገድ እንደዚሁ ነበረ። Duraanii riqicha sibiilarraa kan ce'aa turre daandiin isaas baay'ee dhiphaa ture. Laga asii gadi ilaalaa kan ceenu balfii asitti gatamaa bobbaan asitti ba'amaa amma bira dabarrutti funyaan qabannee darbaa turre seenaa Adwaa waliin waan walgitu hin turre. Hambaalee seenaa kaleessa har'aaf boor walitti fidan kunuunsuun hojiin hojjetamaa jiru kan isaanitti tole ta'uu kan eeran jiraattonni kunneen sadarkaan injifannoo Adwaa madaalu riqicha Adwaa naannoo Kasaanchisitti argamu haaromfamuun isaa xiyyeeffannoo mootummaan hambaalee seenaaf kennaa jiruuf agarsiistuudha jedhan. ምንም አይገናኝም ተድሮውና ታሁኑ ጋር አይገናኝም። Erga riqichi kun haaromee kan duraa waliin madaalu amma riqicha sadarkaa isaa eeggate akka garaa namni kamuu kan irratti bashannanaa jiru. Dur konkolaataa fi namni wal dhiibaa ture amma garuu riqichi kun bal'atee waan ijaarameef konkolaataafis ta'e kanneen lafoo deeman waliyyuu hin argan. አሁን ያለው አካባቢ ውበት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በእርግጥ ይሄ ያምራል የተሻለ ነው። naannoon misoomeera qulqullinni isaas fooyya'eera baay'ee miidhageera amma daandiin isaas waan bal'ateef namoota miilan deemaniif illee haalli mijateera sosochiin tiraafikaallee dur rakkisaa ture amma akka garaa konkolaattonni kan socho'an. Injifannoon Adwaa kan abbootiin keenya birmadummaa biyyaa fi gatii kaffalanii Itoophiyaan ofirra darbitee uummata gurraachaaf faajjii injifannoo taate ittiin dhugoomsan ta'uu kan ibsan jiraattonni kunniin riqicha Adwaa dagatamee ture amma miidhagee hojjetame kunuunsuun qooda keenyas ni baanaa jedhan. ህብረተሰቡ ነገሩ ገብቶት ሁኔታዎች ተለውጠው በዚህ መልኩ መስራት ከቻለ hawaasaaf dhimmi isaa galee fi yeroo gabaabaa keessatti akkasitti qulqullina naannoo kanaas ta'ee kunuunsa riqicha kanaaf barbaachisu taasisuu danda'eera. Gara fuulduraattis caalmatti qabeenya kana abbummaan eeguu fi kunuunsuuf qophiidha. ጥሩ መታሰቢያ ነው አባቶቻችንን ማሰብ yaadannoo gaarii abbootiin keenya itti yaadachuun nurra jiraata. Dhaloonni dhufa hin darra. Dhaloonni seenaa abbootii isaa faarsuun kunuunsuun akkasumallee ifii isaati hojii bara baraan dhaloonni yaadatu hojjechuu qaba. Qabeenya biyyaa sirriitti kunuunsinee akka faayidaa biyyaaf oolu qooda keenya bahuu qabna.